Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu itti fufan. Haaluma kanaan qeellan Wallaggaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 3 ajjeesuun barame. Dhalataan Oromoo barsiisaan yuunivarsiitii Walqixxee qormaataaf gara yuunivarsiitii Gondar imalee humnoota finxaaleeyyiin ajjeefamuun dhaga'ame. Mootummaan naannoo Amaaraa haala nageenya naannichaa tasgabbeessuu dadhabee mootummaa federaalaaf waamicha taasise. Manni maree ministeerotaa waamicha kana fudhachuun labsii yeroo muddamaa labseera. Dureewwan Ortoodooksii naannoo Tigraayitti argaman murtee qulqulluun Sinodoosii mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa murteessee akka hin fudhanne beeksisan. Mormitoonni Eertiraa feestivaala Iswiidii irratti haleellaa raawwachuun dunkaanota hedduu gubuun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu itti fufan. Haaluma kanaan godina qeellan Wallaggaa aanaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuun isaanii dhaga'ame. Ilmaan Oromoo waraana Bilxiginnaa ta'uun utuu beekaniis ta'ee hin beekin sirnicha tajaajilaa turan hammeenya mootummichaa hubachuun gara qabsoo saba isaaniitti makamaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa hagayya 2 bara 2023 godina qeellan Wallaggaa aanaa Anfilloo mooraa magaalaa Muggii keessaa milishaan tokko yoo ba'u mooraa magaalaa Seertumii keessaa ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama hidhannoo guutuu walii waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Loltoonni kunneen meeshaalee waraanaa kilaashii Turkii 2 dachaatuu tokko gumbii 6 fi rasaasa 378 mooraa sirnichaa keessaa baasuun waraana bilisummaa Oromootti galii taasisaniiru. Miseensonni kunneen wobootti makamuu isaaniitti gammaduun ilmaan Oromoo achi keessatti hafanis sirnicha ganuun dafanii gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka makaman dhaamsa isaaniif dabarsanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 3 ajjeesuun barame. Kutaalee Oromiyaa itti bobba'ee jiru maratti ajjeechaa hidhaa fi saamicha qabeenyaa raawwachaa kan jiru waraanni mootummaa Bilxiginnaa ammas gocha isaa kana akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Jaangirii jedhamu keessatti Dheengadda gaafa hagayya 2 bara 2023 tarkaanfii jabaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen kisaaraa guddaa kan keessummeesse waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 3 rasaasa itti roobsuun ajjeesuun barameera. Namoonni haala suukkanneessaan ajjeefaman kunneenis maanguddoo obbo Geetaachoo Tafarraa fi obbo Laalamaan kan umuriin isaanii waggaa 15 gad ta'e Maariyaam Lammeessaa fi Waaqtolaa Lammeessaa kanneen jedhamanidha. Waraanni Bilxiginnaa gara laafina tokko malee iddoo garaa garaatti gocha wal fakkaataa raawwachaa akka jiran Gadaa Miidiyaa Neetwoork deddeebiin gabaasaa tureera. Dhalataan Oromoo barsiisaan yuunivarsiitii Walqixxee qormaataaf gara yuunivarsiitii Gondar imale humnoota finxaaleeyyiitiin ajjeefamuun dhaga'ame. Barsiisaa Taaddasaa Ababaa kan dhalatan godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti yoo ta'u yuunivarsiitii Walqixxee keessatti barsiisaa ta'uun tajaajilaa turaniiru. Bu'uura ministeerri barnootaa kaa'een qormaata biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa qoruuf gara naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Gondar kan imalan barsiisaa Taaddasaan haala nama gaddisiisuun humnoota finxaaleeyyiitiin guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 3 bara 2023 lubbuun isaanii darbuun dhaga'ameera. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen yeroo ammaa kanatti naannicha dirree jeequmsaa gochuun raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas qondaalota naannichaa irratti haleellaa raawwachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Mootummaan naannoo Amaaraa haala nageenya naannichaa tasgabbeessuu dadhabuudhaan mootummaa federaalaatiif waamicha taasise. Manni marii ministeerotaas waamichicha simachuun guyyaa har'aa kan labsii yeroo hatattamaa labse. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti dhufeef sababa kan ta'an hidhattoonni faannoo jedhaman humna naannichaa ol waan ta'aniif mootummaan naannoo Amaaraa gara mootummaa federaalaatti xalayaa barreessuudhaan akka gidduu seenee seera kabachiisu gaafateera. Xalayaa mallattoo pirezidaantii naannichaa Dr. Yiliqaal Kaffaaloo ofirraa qabu kan akka ibsametti naannichi humna qabuun nageenya kabachiisuu akka hin dandeenyetu ibsame.
Rakkoon nageenya naannichaa mudate jeequmsa dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa akka qaqqabsiise kan ibse xalayaan kun sirni seera kabachiisuu naannoo keenyaatiin rakkoo kana tasgabbeessuu hin dandeenye jedha. Kanaafis mootummaan federaalaa aangoo heeraa qabu fayyadamuudhaan qoqqobbii barbaachisu kaa'uudhaan naannichatti olaantummaa seeraa akka kabachiisu mootummaan naannoo Amaaraa ifatti xalayaadhaan gaafateera. Gaaffii naannoo Amaaraa kana bu'uura godhachuudhaan manni marii ministeerotaa walgahii har'a taa'een naannichatti labsii yeroo muddamaa labsee jira. Guyyaa kanarraa eegalee naannichi raayyaa ittisa biyyaatiin kan bulu ta'a. Naannicha keessatti hidhattoonni faannoo jedhaman caasaa mootummaa naannichaa diiguudhaan gara masaraa mootummaa federaalaatti imaluuf dhaaddatanii lolatti seenaniiru. Hoogganoonni mootummaa kan naannichaa hedduunis humna kanaan ajjeefamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa dhiheenya kana ibsa baaseen naannichatti humnoota faannoo jedhaman kana irratti tarkaanfii akka fudhatu ibsee ture. Humni kun buufata xiyyaaraa kan Laallibalaa fi Gondor to'atanii geejjiba danqaniiru. Dureewwan Ortodoksii naannoo Tigraayitti argaman murtee qulqulluun Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa murteesse akka hin simanne beeksisan. Ibsa dureewwan kunneen kamisa baasanii manni kiristaanaa murtee dabarsite keessa deebitee akka ilaaltu gaafataniiru. Tibbana qaamni olaanaan mana kiristaanichaa walgahii atattamaa taa'een abbootii amantaa naannoo Tigraayitti muudama kennanii fi fudhatan jedhaman aangoo lubummaa irraa mulquu ibseera. Murteen kun dureewwan naannichatti argaman ittiin bulmaataa fi beekamtii mana kiristaanichaa malee muudama raawwachuu isaanii ibsuu hordofee akka ta'e ibsame. Murtee kana hordofuunis abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Tigraayitti argaman kamisa kaleessaa deebii kennaniiru. Ibsa baasaniin murteen qulqulluu Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa dabarse balaaleffannaa homaa gatii hin qabne waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhan. Dabaluunis murteen darbe deebi'ee akka ilaalamu gaafatanii kanaan achi tarkaanfii akka fudhatan mana kiristaanaa akeekkachiisaniiru. Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa murtee isaa kana keessa hin deebi'u yoo ta'e murtee ulfaataa fudhachuu akka jiran himan. Haa ta'u malee murtee ulfaataan jedhan kun maal akka ta'e ifa hin goone. Dabaluun murteen darbe isaan irratti dhiibbaa homaa kan hin qabnee fi deemsi kun yeroo xiqqoof illee gufachuu akka hin dandeenye mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Dureewwan Tigraay dhimma waraanaa wal qabateen mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa waliin dhibdee seenan mana kiristaanichaa irraa adda bahuun caasaa bulchiinsaa haaraa hundeessaniiru. Caasaa Manbara Salaamaa Kasaate Birhaan jedhuun hundeessan garuu manni kiristaanatti beekamtii akka hin kennineef ibsiteetti. Waraana Tigraayitti waggoota lamaan darbaniif geggeeffamaa ture wal qabatee walitti dhufeenyi Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa fi abbootii amantaa naannichatti argamanii laaffateera. Mormitoonni Eertiraa feestivaala Swiidin irratti haleellaa raawwachuun dunkaanota hedduu gubuun dhaga'ame. Mormitoonni farra mootummaa Eertiraa feestivaala deeggartoota mootummaatiin magaalaa guddoo Swiidin Stookholm keessatti qophaa'ee ture irratti miidhaa qaqqabsiisan. Feestivaalichi silaa kaleessa hagayya 3 irraa kaasee haga dilbataatti turuuf kan karoorfame yoo ta'u, haleellaa mormitoonni qaqqabsanii garuu qabeenya irra miidhaan qaqqabu BBC'n afaan Tigiriffaa gabaaseera. Gabaasaaleen akka jedhanitti namoonni dhibba baay'een lakkaa'aman daangaa poolisiin kaa'ee ture cabsanii seenuun bakka feestivaalichi itti qophaa'u barbadeessan. Suuraalee fi waraabbiin viidiyoo miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamanis bakkicha irraa aarri samiitti ol ka'ee akka mul'atu agarsiisaniiru. Taatee kanaan wal qabatees namoota 8 irra miidhaan qaamaa kan qaqqabe yoo ta'u, kanneen 100 lakkaa'aman immoo to'annoo poolisii jala oolfamuun himame. Baatee tokko duras haaluma wal fakkaatu wal dhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitootaa gidduutti biyya Jarman magaalaa geessanitti qophii feestivaalaa irratti mudateera. Yeroos miseensota poolisii dabalatee kaan irra miidhaan qaqqabee hedduunis hidhamuun isaanii ni yaadatama. Yeroo dhiyoon asitti deeggartoota pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii fi mormitoota isaa gidduutti garaagarummaa cimaan adeemaa jira. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jechaan oduu guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.